Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam hordoftoota fi daawwattoota chaanal yuutuubii Kamaal Aappii akkasuma hordoftoota peejii Kamaal Aappii nagaa jirtu nagaa kooti alhamdulillah. Har'a akkaataa feesbuuka keessan irratti follow kan jedhu bakka add friends jedhu san irratti follow kan jedhu akkaataa itti deeffattanii isin garsiisa na faana bu'a. San dura garuu warri hanga har'aatti chaanal yuutuubii kiyyaaf maamila hin taane yuutuuba keessan irra seenaatii Kamaal Aappii jedha itti barreessa logoon kiyya isa kana fakkaata isa kana irratti subscribe kan jettu tuqaati. Sana booda mallattoo alarmii cuqaasaa ol kan jedhu irratti dhayaa wanti hanga dhiisu battalatti simbira dhufaatii sana booda irraa fayyadama. Egaa gara barnootichaatti as deebinu akkamitti feesbuuka keenya follow kan jedhu irratti deeffanna kan jedhu hedduun keessan gara keessaatiin na gaafachaa turtan isa saniif deebii bareedduu isiniif deebisuudhaaf dhufee jira jechuudha. Feesbuuka keessan irratti ni dhooftu haala kanaan irra seentu sana booda asirratti sarara sadiin kana irratti al takka cuqaastu. Jalqaba garuu wanti isin gochuu qabdan pileestoorii keessan irra deemtanii feesbuuka keessan update gochuu qabdanii jechuudha. Erga dhuftanii gara gadiitti buutanii setting privacy kan jedhu irratti cuqaasudha. Ammas akkuma asirra argitan setting kan jettu sana irratti cuqaassan jechuudha. Isa irratti cuqaassanii eeggattu. Fuullee kana fakkaatu wagguu isinii dhufe gara gadiitti haala kanaan deemuudhaan ammas privacy settings kan jedhu kana irratti al takka cuqaassanii kana booda gara gadiitti bu'uudhaan asirratti who can send your friend requests kan jedhu kana irratti al tokko cuqaastu. Ni eeggattu asirratti everyone kan jedhu kanarratti raayitii yoo jiraate isarraa barreessitaniiti friends of friends kan jedhu kanarratti haala kanaan bulee gootu raayit gootu jechuudha. Yeroo kana gootanii gara duubaatti deebitu ammas al takka gara duubaatti deebitu gara gadiitti haala kanaan bu'uudhaan public posts kan jedhu kanarratti al takka cuqaassan sana booda ni eeggattu. Haala kanaan isinii dhufa jechuudha. Amma kiyyaa follow irra waan jiruuf public kan jedhu kanarratti deebisee jira. Keessan garuu friends kan jedhu kanarra jira. Kanaaf public kan jedhu kanarratti deebistan arfannu jechuudha. Kana akkuma argitan kana asirrattis public kan jedhu asirrattis public kan jedhu asirrattis akkasuma kanarrattis public kan jedhu kanarratti deebistanii jechuudha. Haala kana wagguu deebisanii xumurtan follow kan jedhutu isinii dhufa jechuudha. Follow kan jedhutu isinii dhufa. Akkuma asirra argitan kana kunoo follow kan jedhu haala kanaan dhufa jechuudha. Feesbuukni keessan sana booda add friends kan jedhus hin jira. Follow kan jedhu kun isinii dhufa jechuudha. Kanaaf haala kanaan follow kan jedhu irratti deeffachuu dandeessanii. Ani keessi wajji ture Kamaal Ibraahim. Maqaan chaanaalii yuutuubii kiyyaa Kamaal Aappiidha. Hiriyoota keessaniif sheer gochuu hin dagatinaa. Aga sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagaan naaf tura. Nagaatti.